Waggaa 40 booda viidiyoon kun yeroo ammaa kana vaayiraalii ta'e akka addunyaatti baay'inaan ilaalamaa jira. Innis yeroo Doonaald Tiraamp umurii isaanii waggaa 35tti gaazexeessituun tokko gaaffiif deebii isaaniif gaggeessiteedha. Interviiyuu sana keessatti Ameerikaan Iraanii wajjin araaramuu hin qabdu turte. Tarkaanfii irratti fudhachuutu ture jechaa turan. Tarkaanfii maaliiti laata? Ameerikaa fi Iraaniin maal irratti walii galanii turan kanaan dura? Nu hordofaa. Akkaawuntii keenya follow, share godhaa, nu faana bu'aa. Yeroo Doonaald Tiraamp umurii isaa waggaa 35tti gaazexeessituun Barbaraa Wiilter jedhamtu Doonaald Tiraampiin interviiyuu gootee turte. Interviiyuu isaanii sana keessatti nuti Iraanii wajjin yeroo sana araaramuu hin qabnu turre jedhan. Yeroo sana keessatti waa'ee Iraanii akka dubbatanitti nuti Iraaniin weeraruu qabnaa jedhan. Sababni isaa Iraaniin akka addunyaa kanaatti sadaffaarra waan jirtuu fi nadaajaanii jechuudha. Gaaziidhaan sadarkaa sadaffaarra waan jirtuuf Iraaniin weerarree gaaza ishee irraa fudhachuu dandeenya. Wacii yookaan baasii waraana irratti baafne immoo gaaza ishee sana erga fudhannee gurgurreetu ofirraa kaffalla yaada jedhu deebisaniif. Gaazexeessituunis akkamitti jettee gaafannaan inni kun badaa miti. Guyyaa 7 bichaa nutti fudhata. Guyyaa 7 lola irratti banne sana booddee odola yookaan bakka gaaziin Iraanitti walitti qabamu sana kontirool goona. Sana booda gaazii sana gurguruudhaan kisaaraa nurra ga'e kaffalla jedhan. Ammas Ameerikaan Iraanii wajjin araaramuu hin qabdu turte jedhan. Inni kunoo maali? Akka armaan gadiiti. Duraan Ameerikaa fi Iraaniin michuu jabaa qabu turan. Booda keessa garuu Ayatollah Ali Khamenei inni Ameerikaan Febraarii 28 haleellaa irratti raawwachuun ajjeefte sun fonqolcha mootummaa raawwachuudhaan aangootti ol dhufe. Sana booda mootummaan duraanii biyya sana baqatee bahe. Bahaba uyyuu malee mootummaan suni kaanserii waan qabuuf Ameerikaa dhaqee akka yaalamu Ameerikaa gaafate. Ameerikaanis michuu jabaa waan waliin qabaniif akka inni Ameerikaa dhaqee yaalamuuf iyyamteef. Sana booda gara Ameerikaa imale. Ayatollah Ali Khamenei's Ameerikaan pirezidaantii sana ofitti fudhachuu isaa baay'ee waan arteef imbaasii Ameerikaa Iraan keessa magaalaa Taharaaniin keessa jiru seenuudhaan achi keessa dippiloomaatota jiraniif hojjettoota jiran hunduma isaanii boojite. Nama 66 boojiteen. Sana booda Ameerikaanis gadnaa dhiisii jennaan gadhiisuu didde. Sana booda guyyaa murtaa'e booda nama 14 irraa gadhiisuun nama 52 qabdee of bira tursite. Sana booda dubbii jabaan ka'e. Mootummaan Ameerikaa yeroo sana Jeemii Kaartar kan jedhamu yoo ta'u mootummaa 39ffaa akka kan Ameerikaatti. Innis informaashiniin dhoksaadhaan Iraaniin keessa galamee akka sakatta'amuuf iyyama baasee helikooftara lamaan waraana gara Iraaniitti erge. Helikooftari lamaan kunis dhokatanii utuu Iraan seenaa jiranii obomboleettii yookaan qilleensi guddaan tokko waan ta'eef utuu hin beekamin walitti bu'uudhaan xiyyaarri sun caccabee waraanni Ameerikaa namni 9 du'an. Sana booda utuu kaayyoon isaanii sun galman ga'een waraanni sun dudduubatti deebi'ee achumaan dhaabatee jechuudha. Agartanii Iraanii fi Ameerikaan walitti karoorsuun isaanii duraan tureera yeroo sanayyuu galman geenye jechuudha. Sana booda sakatta'iinsi dhoksaadhaan geeffamu sun akka dhaabamu taasifame. Ameerikaanis dippiloomaatota ishee akka gadhiisuuf deebitee kadhattu Iraaniin gadhiisuu didde. Iraaniinis wanni isheen gadhiisuu diddeef Ameerikaan mootummaa Iraan kan ture duraanii ishee bira jiru sana akka dabarsitee kennuuf waan gaafatteeti. Ameerikaanis dabarsitee kennuu gaafa diddu Iraaniinis dippiloomaatota kana gadhiisuu didde. Booda keessa garuu biyyi Aljeeriyaa deddeebi'ee hedduu booda akka isaan walitti araaraman godhe. Kunis Iraaniin dippiloomaatota Ameerikaa ishee bira jiru akka gadhiiftuu fi Ameerikaan immoo birrii yookaan doolaara biiliyoona hedduu kan Iraaniin Ameerikaa biraa qabdu akka gadhiisu firmaan akka godhamu taasisan. Sana booda lamanuun isaanii yaada kan irratti walii galuudhaan farraman. Garuu Iraaniin erguma farramtee booda dippiloomaatota sana gadhiisuu diddee tursite. Egaan bulchaan Ameerikaa yeroo sanaa 39ffaan Jim Carter xumurrii aangoo isaanii waan ga'eef Ronald Reagan bulchaa Ameerikaa 40ffaa ta'anii dhufan. Galgaluma bulchaan Ameerikaa 40ffaan kun shuumametti Iraaniin dippiloomaatota qabdi hundumaa gadhiiftee jechuudha. Kunis tuffii mootummaa isa duraaniitiif qabdu agarsiisa yaada jedhudha. Egaan Doonaald Tiraamp interviiyuu kana irratti wanni isaan dubbatanii gaafa sana nuti qubna garaan yookaan bifa dippiloomaasiitiin isaan gaafachuun hin turre. Yeroo sana weerarree isaan qabachuu qabna turre jedhan. Egaan guyyaa 3 arfan darbee dheengaddaa gaazexaa Washington DC Post irratti akka dubbatanitti nuti odola Iraanii qabachuu qabna jedhan. Agartanii kaayyoo waggaa 40 dura karoorsanii turan hanga ammaa galmaan ga'uuf jiru ammas isuma galmaan ga'uuf deemuu jechuudha. Egaan dubbiin Iraanii fi Ameerikaa gidduu jiru kan interviiyuudhaan dubbatame waggaa 40 durii kana fakkaata. Isin yaada kana irratti maal jettu? Mana keenyaaf yoo haaraa taatan follow godhaa. Annaasiraaru.